caamsaa 29 oduu sibuu neetworkii yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isin biraan geenya. Keeniyaatti balaa ibiddaa kutaa ciisichaatti mudatee lubbuun barattootaa darbuun dhaga'ame. Keeniyaa naannoo gammoojjii Riifti Vaalii keessatti balaa ibiddaa mana barumsaa tokko keessatti kutaa ciisichaa shamarraniitti mudateen yoo xiqqaate barattoonni 16 lubbuun darbu mootummaan biyyattii beeksise. Poolisiin Keeniyaa akka ibsetti ibiddi sun halkan walakkaa keessa mana barumsaa Utumishi jedhamutti magaalaa Gilgil kutaa bulchiinsa Nukuruu keessatti argamutti mudachuu ibseera. Magaalaan Gilgil Naayiroobii irraa gara kaabaa dhiyaatti maayilii 76 fagaattee kan argamtu yoo ta'u, Ministeerri barnootaa Keeniyaa Julius Migos Ogumbaa akka ibsanitti barattoonni biroo 79 yeroo miidhaman 71 yaala argatanii hospitaala ba'aniiru jedhe. Dhimma sanaan wal qabatee qorannoon itti fufee jiraachuu fi sababni balaa sanaa haga ammaatti adda hin baafamne jechuun Ministeerri barnootaa Keeniyaa gaazexeessitootaaf ibsa kenneen yeroo ibiddi gamoo mana ciisichaa kutaa lammaffaa irratti ka'etti shamarran gara 220 ta'an rafaa turan. Barattoonni mana barumsichaa umuriin isaanii ganna 15 haga 18 gidduu ta'uu isaanii himameera. Akka Zagaardiyaan gabaasetti namoonni balbaloonni dormichaa yeroo cufamanii turan shamarran tokko immoo lubbuu isaanii baraaruuf foddaa keessaan utaalanii ba'uuf yaalaniiru. Namoonni balaa sanarraa hafan hedduun Rooyitersitti akka himanitti ka'umsa balichaaf barataan tokko kibiriitiidhaan ibidda firaashatti qabsiiseera jechuun himaniiru. Haa ta'u malee ka'umsi gocha sanaa maal akka ta'e hagammaatti kan hin ibsamne yoo ta'u, balaan sun waggoota dhiyoo asitti mana barumsaa Keeniyaa keessatti ibidda lubbuu namaa galaafate xiyyeeffannoo guddaa argate keessaa tokko ta'uu ibsameera. Bara 2024 keessa giddugala Keeniyaatti mana barumsaa tokko keessatti ibiddi doormii keessatti ka'uun ijoolleen dhiiraa 21 du'uun ni yaadatama. Akkasumas bara 2017 Naayiroobii keessatti mana barumsaa Kilberaa keessatti balaa ibiddaa mudateen shamarran 9 lubbuu isaanii dhabaniiru jechuun Zagaardiyaan gabaase. Xumura irratti maallaqni haaraan suuraa Doonaald Tiraamp ofirraa qabu maxxanfamuuf jedhame. Ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi doolaara $250 haaraa fuula pirezidaantii Doonaald Tiraamp ofirraa qabu maxxansuuf qophiirra jiraachuu ibsame. Murteen sun yoo raggaasifame jaarraa tokko oliif seenaa Ameerikaa keessatti nama lubbuun jiru waraqaa irratti yeroo jalqabaaf mul'atu ta'a. Ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Scott Bessent ibsa gaazexeessitootaaf Waayit Haawusitti kennaniin akka ibsanitti waggaa 250ffaa labsii walabummaa yaadachuuf wixinee haaraa doolaara 250 gadhiisuuf qophiin taasifamaa jira jedhame. Wanti hafe manni maree fi seeneetiin wixinee sana raggaasisuu qofa. Seerri Ameerikaa amma jiru maallaqa biyyattii irratti nama lubbuun jiru kamiyyuu akka hin mul'anne kan dhorkudha. Haa ta'u malee labsiin haaraan pirezidaantota ammaa fi duraa adda taasisu mana maree bakka bu'oota uummataatiin dhiyaateera. Labsiin sun yoo ragga'e Tiraamp nama lubbuun jiru keessaa kabaja sana kan argatu isa jalqabaa ta'a. Akka Waashingten Poostitti ministeerri maallaqaa Tiraamp Biraandoon Biichi adeemsa sana saffisiisuuf ciminaan dhiibaa jiru. Diizaayiniin haaraan sun Ameerikaa 250 anniversarii jedhan ni qabaata. Murteen sun garuu mormii malee hin deemne. Qeeqxoonni Tiraamp tarkaanfii sana amala abbootii hirree fi mootota jedhaniiru. Tiraamp bara 2025 gara Waayit Haawusitti erga dhiyaatanii as dhaabbilee mootummaa irratti baqaa fi suuraa mataa isaanii beeksisuuf hojjetaa turaniiru. Fakkeenyaaf suuraawwan gurguddoo Tiraamp ministeera haqaa fi gamoolee federaalaa biroo irratti kaa'amaniiru. Giddugala Keeneedii maqaa Tiraampiin moggaafame mallattoo Tiraamp boordii imaanaa irratti waan ta'eef maqaa giddugalichaatiin mallatteeffameera. Kana malees mallattoo doolaaraa haaraa mallattoo Tiraamp kan ba'u yoo ta'u, seenaa USA keessatti yeroo jalqabaaf pirezidaantiin ta'aa jiran maqaa tokko mallatteessuu isaaniiti. Dhaabbanni USA National Endowment for the Arts adoolessa darbe qaawwaa seera fayyadamuun saantima warqee yaadannoo pirezidaantii Rippaabilikaa agarsiisu akka ba'u hayyameera.